Assalamu alaikum obboleeyyan keenya. Viidiyoon arraan tana qopheessinee dhufne kun waa'ee fayyaa nyaatarraa haasoyti. Fayyaa nyaataa akkam akka fakkaattu, nyaata akkamii ilmi namaa tokko filatuu qabuu fi hagam takka akka nyaatuu qaburraa haasofni jechuu nyaata sirrii filachuu walumaa galattu. Kutaaleen nyaataa walumaa galattu adda adda jechuu. Nyaanni waliigalatti kutaa sadiitti adda filama. Kutaan sadiin sun maal akka fakkaatturraa haasofna ammaan tana. Tokkoffaan nyaanni gartee kutaan nyaataa takka carbohydrate waan jedhaniin jechuun nyaanneen carbohydrate kunis akkana fakkaata. Fakkeenyaaf waan akka daabboo irraa tolchamtu, waan garbuu irraa tolchamtu, biddeena tahuu, daabboo tahuu akkuma suuraa kanarratti argaa jirtanitti paastaa tahuu, waan daqiiqaa daakuu adda addaa irraa tolchamtu hundinuu kutaa kana keessa jiran jechuudha carbohydrate. Nyaanni carbohydrate jedhamu kun wama gartee daqiiqaa fi waan akkana fakkaatu kana qofatti hin hafu. Aynanni biraatis ni jira garuu irra guddaan kana akkana fakkaatanii akka suuraa kanarratti agartanitti agartee wanni irra waan adda addaati jechuudha. Hedduu nyaanni keenya akkuma isin beektanitti kutaa kanarraa dhufa. Kanas hagam takka akka nyaatuu qabu ilmi namaa tokko fayyaa ofiitiif isiniif ibsina. Kutaan lammaffaa nyaanni gartee kuduraadha jechuudha. Kuduraan akkuma argitanitti waan uumamaan margu inni kun fayyaa guddaa qaba. Aynanni isaatis hedduutu jira filatuu qabu jechuudha ilmi namaa. Namuufuu gartee kuduraa keessaa kuduraan ilmi namaa tokko jaalatu numa jira jennee abdii qabna. Isaanan waan hedduu ta'aniif jechuudha kuduraadha lammaffaan. Sadaffaan foon takka immoo pirootiin jedhaniini. Pirootiin nyaanni ta'e kun foon qofatti hin dhaabbatu. Yoo gartee irra guddaan immoo foon irraa argachuu dandeessa jechuudha. Pirootiinii qaamni namaa ni barbaada. Foon horii tahuu, foon re'ee tahuu, foon hoolaa tahuu, halukkuus tahuu, hagartee qurxummiitis tahuu pirootiin hedduu qaba. Qaama namaatiif hedduu gaarii jabeenyaa fi fayyaadhaaf. Gartee pirootiin fooniin alallee ni jira. Waan akka gartee loozii fi waan adda addaa jechuu. Looziinis aynata adda addaa qabdi. Waan akkasii keessaa isa argachuu ni danda'a ilmi namaa tokko. Ammas waan akka killee farraa illee argachuu ni danda'anii. Saniin alallee hedduu jira. Pirootiiniinis akkas fakkaatanii jechuu. Ammaan tana gartee nyaanni aynanni sadeen irraa haasofne sun hagam takka qiyaasni isaa hagam takka ilmi namaa tokko haga nyaatuu qabu fayyaa ofii fayyarratti hundaa'e sanirraa isiniif ibsina. Akkuma isin agartan kana suuraa gartee saanaadhaati suuraan tuni. Saanaa tanarratti akkuma agartan wanni kuduraa ta'e hundinuu irra caalaa ilmi namaa gartee nyaatarratti kuduraa guddisuu qaba jechuudha. Saanaan teessan cinaan kuduraa haa taatu fayyaa keessaniif hedduu gaariidha jenna. Akkuma agartan kanatti suuraa tanarratti cinaan kun immoo bakka lamatti adda fuudhame. Cinaan tokko pirootiin nyaata ta'e takka foon tahuu, lukkuu tahuu, wama feetan irraa jechuudha pirootiinii kana filachuu dandeessanii. Cinaan tokko san haa tahuu. Cinaan achi aanu immoo gartee nyaata carbohydrate qabu jenne san waan akka ruuzaa, waan akka biddeenaa, waan akka daabboo ta'us wama feetan filattanii akkasitti gartee gizee hunda eeggattanii fayyaa teessaniif yoo fudhattan hedduu gaariidha. Walumaan galattuu gartee nyaata aynata tokko qofa fudhachuu ilma namaatiif hedduu miidhaa namarra fiduu danda'a jechuudha. Ilmi namaa gartee akkuma biqiltuu takkaa kunuunsamuu qaba. Wanni isa barbaachisus adda addaa nyaatarraa illee akkasumatti kutaalee nyaataa hundarraahuu nyaata fudhachuun hedduu cimtuudha fayyaaf gaariidha jenna. Amma gartee fakkeenya isiniif hinne kun illee nyaata keenya irratti hundaa'eeti. Suuraan dabarte sun gartee nyaata aadaa biraati. Keenyallee fudhannee ilaalle jechuu irra hedduu nuti biddeena nyaannaa, waxiilee adda addaa nyaannaa. Saniifuu gartee nyaatuma keenya irratti hogguu gartee as dabarsinee ilaallu akkamittiin nyaatuu qabaa nyaata keenya kanaa hogguu jennus kunoo saanaa fakkeessinee isin agarsiisu jirra. Akkana fakkaatuu qaba jechuu. Saanaan teessan cinaan tokko guutuun waan kuduraa qabu waan margaa haa ta'u. Fakkeenya kanarratti kurumbaa, goommanaa fi waan akka salaxaatii jira. Akkasitti jechuu qiyaastanii yoo guutuurraa guututti illee waan kuduraa akka ta'u mirkaneessuu dandeessu jechuu. Cinaachi aantutti bakka lamatti adda fuunee isin agarsiisaa jirra. Nyaata pirootiin qabu gartee fakkeenya asitti qabnu kun nuti lukkuudhaa fi killeedha jechuudha. Foon biraatis ta'uu ni danda'u. Isin jaalattan filattanii bakka buusachuu dandeessanii. Gama achi aanuun immoo biddeena akkuma agaraa jirtan kanatti ruuza feetanis ruuza godhachuu dandeessan. Daabboo jaalattanis daabboo godhachuu dandeessanii jechuudha.
Saniifuu gartee gaa fayyaan nyaataa kuni gartee isin magarsiisuu fi xiqquma isin garsiisna jenneeti kana finne galatoomaa baay'ee waan nu hordoftaniif irra deebineeti gartee kutaalee irra maqaa dhoofne kana hunda keessa sasseenee maal faayidaan isaa akka tahee fi gartee jabeenya qaamaatirraa maal akka namaaf godhuu fi kanarraa haasoinaa ammallee gartee yoo aynanni tokko namarratti guddatee maal miidhaa namarratti fiduu danda'a akka jedhullee bal'isnee san hunda ni haasoinaa fuulduraaf waliin jiraannaa chaanala kanarratti gartee wama fayyaa qaamarratti fayyaa qalbiirratti hundaa'uu gartee uummata keenya waliin mari'achuu feenaa saniif gartee qophii adda addaatiin yeroo hundaa kan qopheessinee dhufnaa isinis akka nu hordoftan yaada yoo qabaattanis akka nuuf qopheessitan gaafii yoo qabaattanis akka nuuf qopheessitan isin gaafannaa walumaa galattuu fayyaa ilma namaatiif nyaanni kun gartee hedduu cimaadha jechuu akka viidiyoo kanarraa fudhattan abdii qabna. Turtii gaarii nagaatti.